Akkam jirtu gaa hordoftoonni Milkii Miidiyaa an Dr. Naawolidha. Nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u isiniin jenna gaa hordoftoota keenya. Har'a gaa mata duree haaraa qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Mata dureen keenya irraa maaloodha? Finniisa akkamittiin ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhu jechuudha. Nu wajjin tura YouTube keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Jalqabnee jirra jechuudha hordoftoota keenya. Finniisni gaa rakkoo fayyaa namoota baay'ee irratti mul'atudha jechuudha. Dhiira irrattis dubartoota irrattis rakkoo fayyaa bal'aadha jechuudha. Finniisni rakkoo fayyaa ta'uusaa caalaayyuu gaa hordoftoota keenya yeroo fuula irratti mul'atu rakkoo kosmeetikaal ta'a jechuudha. Rakkoo bareedina wajjin waan wal qabatuuf fuulli namaa bareedina nama tokko keessatti gahee olaanaa waan qabuuf jechuudha hordoftoota keenya. Kosmeetikaal ishuu ta'a jechuudha. So baay'ee wanta murteessaadha jechuudha. So hordoftoota keenya akkamittiin finniisa ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhu qabxii 10 isinitti himna jechuudha hordoftoota keenya. Inni jalqabaa maaloodha gaa hordoftoota Milkii Miidiyaadha. Fuula keenya seeraan dhiqachuudha jechuudha. Fuula keenya seeraan dhiqachuu gaafa jennu fuula keenya guyyaatti haga si'a 2 seeraan dhiqachuudha. Baay'atanii si'a 2 ol si'a baay'ee dhiqachuunis finniisaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. So fuula keenya guyyaatti si'a 2 seeraan dhiqachuudha jechuudha. Inni lammaffaan gosa gogaa keenya adda baafnee beekuudha jechuudha. Gogaan namaa baay'ee garaagaradha. Inni wanta saayinsii gadi fageenyaadha jechuudha. Gosa gogaa keenya adda baafnee wanti nuuf ta'uuf fakkeenyaaf dibati nuuf ta'uuf dibati nuuf hin taane maal akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan maaloodha? Gogiinsa ittisuudha jechuudha. Gogaa keenya irraati gogiinsa ittisuudha jechuudha. Gogaan keenya goguu hin qabu jechuudha. Gogiinsa sana ittisuu danda'uu qabna jechuudha dibata garaagaraa dibachuudhaan. Kan hordofuutti jirtan Milkii Miidiyaadhaan Dr. Naawolidha. YouTube keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa hordoftoota keenya. Inni arfaffaan dibata gogaa keenya irratti fayyadamnu kan gosa gogaa keenyaaf ta'uusaa adda baasuu fi hamma fayyadamnu daangessuudha jechuudha hordoftoota keenya. Dibati dibannu gosa gogaa keenya irratti garaagara jechuudha. Dibati gosi ta'e tokko namoota tokkoof waan hin taaneef adda baasanii gosa dibataa isa kamtu anaaf ta'a jedhanii adda baasanii baruun murteessaadha jechuudha hordoftoota keenya. Inni shanaffaani fuula keenya yeroo baay'ee qaqqabuurraa of qusachuu. Fuula keenya yeroo baay'ee hin qaqqabna taanaan deddeebinee akka hooquu yookiin qaqqabuu goona taanaan kun tokkoffaa finniisa isa duraan baay'isuus akka inni nutti baay'atu godha, akka inni nutti boosu hin godha jechuudha. Inni ja'affaan saaxilama aduuf qabnu xiqqeessuudha jechuudha hordoftoota Milkii Miidiyaa. Saaxilama fakkeenyaaf saaniskiriinii fayyadamuu, aduutti yookiin immoo dibaabee isa ta'u fayyadamuudha jechuudha. Saaxilama aduuf qabnu hir'isuun barbaachisaadha jechuudha hordoftoota Milkii Miidiyaadha. Milkii Miidiyaa subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa hordoftoota keenya. An Dr. Naawolidha itti fufnee jirra gaa. Finniisi kanaan dura nutti bahee jiru yoo ta'e immoo sukkuumuu fi dhidhiisuurraa of qusachuu akka nutti baay'atu godha waan ta'eef jechaadha hordoftoota keenya. So finniisa kanaan dura nutti bahee jiru immoo sukkuumuu fi dhidhiisuurraa of qusachuun baay'ee murteessaadha jechuudha hordoftoota keenya. Nyaatawwan gosa nyaataa keessaa nyaatota junk foods jedhamanii yeroo baay'ee fayyadamuurraa of qusachuun baay'isuurraa of qusachuun gaariidha jechuudha. Nyaatota junk foods jedhaman jechaadha. Inni salgaffaan hordoftoota keenya haga danda'ametti dhiphina sammuu yookiin immoo istireesii hir'isuudha jechuudha. Egaa jireenya keessa istireesiin yookiin dhiphinni inuma jiraata balleessuun hin danda'amu gaa hordoftoota keenya. Garuu hamma dandeenyetti dhiphinni sammuu hir'isuun barbaachisaadha. Dhiphinni sammuus finniisa wajjin wal qabata jechaadha. Egaa hordoftoota Milkii Miidiyaa osoo maloota kanneen kanaaf hordofnu yookiin fayyadamnu immoo finniisni kan nutti bahu yoo ta'e yookiin kan nutti bahe yoo ta'e immoo maal gochuu qabna hordoftoota keenya? Qorichoota dibamanii fi qorichoota dibaman irra kan darban immoo kan liqimfamus ni jira. Kan hakiimni nuuf ajaje qofa fayyadamuu jechuudha hordoftoota keenya. Kan hakiimni nuuf ajaje qofa fayyadamuu hakiima wajjin haasawni fayyadamuu jechuudha. Egaa hordoftoota Milkii Miidiyaa nagaa fayyaa fi jaalalli bakka jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u. An Dr. Naawolidha. YouTube keenya subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, like godhaa, galatoomaa ulfaadhaa.